waaqayyoo faarfataan beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e Solomoon Alamuu cidha gaa'elaa isaatii gaggeeffateetti jira. Akkuma beekamu faarfataan Solomoon Alamuu kanaan dura shamarreen anaaf taatu nama hojjettuu waaqayyoo taate jechuunsaa ni yaadatama. Faarfataan Solomoon Alamuus eenyu waliin cidha gaa'elaa isaatii gaggeeffate kan jedhuu fi odeeffannoo cidha gaa'elaa isaa guutummaa isiniif qabannee dhufneetti jirra. Hanga xumuraatti daawwadhaa. Warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatanis YouTube chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akka nu hordoftan asumaan isin gaafadha. Akkuma beekamu faarfataan Solomoon Alamuu faarfataa yeroo dhiyootti uummata keenyaaf waaqayyo kaase ta'uun ni beekama. Akkasumas faarfataan Solomoon Alamuu faarfataa yeroo dhiyootti ka'uudhaan beekamtii guddaa fi jaalatamummaa guddaa horate ta'uun ni beekama. Faarfataa Solomoon Alamuu faarfataa yeroo dhiyootti waaqayyo hojii isaa guguddaa ittiin hojjechaa jiru ta'uudhaanis ni beekama. Faarfataa Solomoon Alamuus faarfannaa yeroo dhiyootti waltajjii irratti akkasumas waldootii guguddaa irratti hojjeteen jaalatamummaa guddaa fi dhageettii hedduu kan horatedha. Yeroo dhiyoon asitti illeen faarfataan kun faarfannoota garaa baasuutiin saba isaa tajaajiluu irratti argama. Akka dhuga baatii isaa irratti dubbatetti faarfannaa Solomoon Alamuun baase hundisaayyuu faarfannaa dibataa fi kadhata waaqayyootiin dhufanidha. Akkasumallee faarfataan Solomoon Alamuu kun rakkinaa fi qorumsa guddaa keessa waaqayyo isa dabarsuun iddoonni amma jiru kana kan kaa'atee fi ammallee itti fayyadamaa jirudha. Akkasumallee faarfataan Solomoon Alamuu kun faarfannaa ajaa'iba ta'anii fi yeroo dhiyoo gidduutti jaalatamummaa guddaa horatan qooqasaa bareedaa fi yeedaloof walaloo garaagaraatiin sagalee waaqayyoo lallabuu irratti argama. Faarfannaa Solomoon Alamuu umurii saafilaa irratti kan argamuu fi waaqayyo hojii isaa ittiin hojjeta kan jirudha. Faarfataan Solomoon Alamuus addunyaa irra naanna'uun sagalee waaqayyoo lallabaa kan jiruu fi faarfannaa isaatiin tajaajilaa kan jirudha. Umurii dargaggummaa keessa kan seenaa jiruu fi faarfataa cimaa kan ta'e Solomoon Alamuus guyyaa muraasa dura sirna cidha gaa'elaa isaatii gaggeeffateetti jira. Akkuma beekamu faarfataa Solomoon Alamuu kana dura namanni fuudhuu barbaadu yookaan namanni jaalallee isaa godhachuu barbaadu nama waaqayyoon tajaajiltuu fi waaqayyoof amanamtu ta'uusaa dubbateetti ture. Haa ta'uyyuu malee amma immoo abjuun isaa kun dhugoomee fi waan jiru fakkaata. Faarfataan Solomoon Alamuus faarfattoota garaa affeeruun cidha gaa'ela isaatii akkasumas sirna qubeelaa isaatii gaggeeffateetti jira. Faarfataan humna waaqayyoon gaggeeffamuu fi beekamaa kan ta'e Solomoon Alamuu kunis eenyu waliin cidha gaa'elaa isaatii gaggeeffate kan jedhuu fi odeeffannoo guutuu amma kanneen isin biraan gahu ta'am. Faarfataan Solomoon Alamuus nama waaqayyo eebbisee fi hojjettuu mana waaqayyoo taate waliin akka lakkoofsa faranjiitti yookaan Julaay 31 bara 2022 sirna cidha gaa'elaa isaatii bakka hoteela Sky Hotel jedhamutti gaggeeffateetti jira. Magaalaa Finfinneetti bakka faarfattoonnii fi hojjettoonni waaqayyoo hedduun argamanitti faarfataan Solomoon Alamuu cidha gaa'elaa isaatii kana yookaan sirna qubeelaa isaatii raawwateetti jira. Faarfataan Solomoon Alamuus faarfattoota bebbeekamoo fi hojjettoota waaqayyoo garaa affeeruun sirna cidha gaa'elaa isaatii kana kan gaggeeffate yoo ta'u, faarfattoonnii fi hojjettoonni waaqayyoo garaa kanneen akka Yaadasaa Shirii, faarfataa Guutuu Shifarraa, faarfattuu Liidiyaa Darrasee fi hojjettoonni waaqayyoo bebbeekamoon argamanitti raawwateetti jira. Kana malees keessummoonni ciccimoon garaa biyyoota alaarraa dhufuun sirna cidha gaa'elaa Solomoon Alamuu irratti argamuuf kan affeeraman yoo ta'u, faarfataan Solomoon Alamuutis cidha isaa kana hoteela Sky Light keessatti haala ho'aatii fi nama hawwatuun gaggeeffateetti jira. Faarfataan jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Solomoon Alamuus cidha gaa'elaa isaatii eenyu waliin gaggeeffatee fi namni inni waliin kaadhimaa godhate kun eenyu kan jedhu odeeffannoo isaa guutummaa kan isiniin geenyu ta'a. Faarfataan Solomoon Alamuus hojjettuu waaqayyoo kan taatee fi jaalallee faarfataa Solomoon Alamuu kan turte shamarree maqaan ishee Beetlehem Tafarii jedhamtu waliin sirna cidha gaa'elaa isaatii yookaan sirna qubeelaa isaatii kana gaggeeffateetti jira. Nama waaqayyoo kan taate jaalalleen yookiin kaadhimaan faarfataa Solomoon Alamuu yeroo garaatti hojii hafuuraa kan hojjechaa turtee fi Beetlehem Tafarii jedhamtu kunis umuriitiin gita Solomoon Alamuu kan taatudha. Jaalalleen yookaan kaadhimaan faarfataa Solomoon Alamuu kunis faarfannaadhaan waaqayyoon kan tajaajiltudha. Faarfataan Solomoon Alamuus akkuma kanaan dura dubbate namanni kaadhimaa yookaan jaalallee godhachuu barbaadu nama hojii waaqayyoo hojjettuu fi waaqayyoof bitamte ta'uu isaa dubbateetti ture. Faarfataan Solomoon Alamuus
amma abjuun isaa waan dhugumee fi jiru fakkaata. Nama fedha isaa taatee fi akka garaa isaatii argachuu waan hin oolledha. Jaalallee yookaan kaadhimaan faarfataa Solomoon Alamuu Beetlehem Tafarii jedhamtu kunis faarfannaan yeroo garaa garaatti waldootii afaan Oromoo ta'anii fi Amaariffaan faarfatan tajaajilan keessatti tajaajiltuu akka taatetu dubbatama. Cidha gaa'ilaa faarfataa Solomoon Alamuu kanarrattis namoonni hedduu fi keessummoonni garaa garaa affeeramuun irratti kan hirmaatan yoo ta'u, haala addaatiin kan nama hawwatuu fi ulfinni Waaqayyoo kan irratti mul'atedha. Guyyaa cidha faarfataa Solomoon Alamuu kanarrattis faarfannaa fi lallabii sagalee Waaqayyoo garaa garaa kan ta'e yoo ta'u, haala addaatiin kan ulfina Waaqayyoo mul'isedha. Akkasumas dargaggoon yookaan faarfataan Solomoon Alamuu fi durbee yookaan kaadhimaan isaa Beetlehem Tafarii sirna eebba gaa'ila isaanii kana waldaa warra wangeelaa magaalaa Finfinneetti argamtu waldaa Biiftuu Booleetti kan eebbifatanidha. Faarfataan Solomoon Alamuus cidha gaa'ilaa isaa kana karaa seera qabeessaa fi ulfina Waaqayyoo mul'iseetiin gaggeeffateetti jira. Tole hordoftoota keenya, odeeffannoon har'aa isiniin geenye asuma irratti raawwata waan ta'eef warreen viidiyoo kana laayikiin goone laayik gochuu fi YouTube chaanaalii keenyaaf warreen haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti akka dabalamtan asumaan kabajaan isin gaafanna.